እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ዛሬ ይሄን ቪዲዮ የምሰራው ለእህቶቼ ለጥንቃቄ ያክል ነው። እንደምታዩት አይኔ እብጥብጥ ብሎ እንዳለ ሸፍኖኛል። ትንሽ ነው የሚታየኝ። እሱን በምን ምክንያት እንደሆነ ልንገራችሁ። ቀንደቤን ይሄን አሰርቼው ነበርና እዩት እንዴት እንደሚመግል መግሉን እያያችሁት ነው። አይኔን ሁሉ እብጥብጥ ያደረገው እሱ ነው። ግድን በቃ ትንሽ ነው እሱ የሚታየኝም ትንሽ ህክምና ቦታ ሂጄ መድኃኒት በማግኘቴ ነው። እና አንዳንዴ ምን አለ መሰላችሁ ያው ቆንጆ እንሆናለን ያምርብናል ብለን ፀጉር ቤት በመንሄድበት ሰዓት የምንቀባቸው ነገሮች ኤክስፐርድ መሆኑንና አለመሆኑን ማረጋገጥ አለብን፣ ማየት አለብን። እኔ ያንን ባለማየቴ ነው እንደዚህ አይኔ ሁሉ በቃ ሊጠፋ የደረሰው። እና እህቶቼ ልላችሁ የምፈልገው የትኛውም ፀጉር ቤት ሄዱ ምንም ነገር ተቀቡ፣ ግን ኤክስፐርድ መሆኑንና አለመሆኑን ጅርታን ጃለተምቶታ ከበጀምቶታ ወርዶፍቶታ ከኛ ጅራጅርቱ ሲንጀቻራ ዴቡዳኒ ነገኙ አቀዩ ወከጅርተት ሲንፋባ የተጋ ኩማርጋ ጅርታን ቦሌቲ ከኛ ከና አከደገፈተን ጀቹዳ nyaara shii kanatti jechuudha dabalachuuf jettee bareeduuf jetteeti kan ija shii dhabde egaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Uuma rabbiin kun namaaf uume irratti bareedina dabalachuun miidhaa akkamii akka qabu akkuma faayidaas qabu miidhaa akka qabu jechuudha. Ishiinis dubbattee jirti jechuudha. Egaa maal isiniin jechuu barbaade tan asumarraanii warroonni biyya namaa keessa jirtanii kanneen mana madaami keessa hojjettanii tariiti waan akkanaa kana godhachuu dhabuu dandeessu, nyaara bareeffachuu dhabuu dandeessu, sirreeffachuu dabbasaa keessa rifeensa keessan waan biraa kaawwachuu kana godhachuu dhabuu dandeessu. warroonni mana madaami keessa hojjetan tarii warroota ala hojjetan godhachuu danda'u sunniin jechuudha. Garuu inni guddaan tokko jechuudha waan rabbi namaa kenne tokkotti amanuudha jechuudha. Nyaara keenya kana godhanneef bareenni uumaa caalu hin jiru jechuudha. Kan inni nu uume caala nu of bareechina yoo jenne waaqa mormuu ta'a jechuudha. Sanirraa kan ka'e obboleettiin keenya kun immoo haala kana miidhamteeti jirtu jechuudha. Nam bareedaa keessa ija ishii akkuma argaa jirta shaffanee jira. Kanaanuu hikimnaawwan garagaraa yaa mana yaalaa deemte yaalawwan garagaraa fudhattee akka iji ishii banameefidha kan dubbachaa jirtu. Ishiinis obboleewwan kiyyaa kan hafanii fi warroota hin bareenna jedhanii too mana rifeensaa dhaqanii osoo waan irra darbee fi irra hin darbin tokko hin laaleen qaama ofiitiin akka hin tuqneedhaaf gorsa kan ishiin kan isiniif qoodde walumaa galatti kan nuuf qoodde shamarran keessattuu wanna rabbiin nuuf uumetti gammaduu dhiisnee waan harka keenya nuufitti goggoonnu kanneen akka hartee dabbasaa kanneen ilkaanillee amma dhufeera jechuudha. Ilkaanillee asii achi kanatti kaawwatan tokko akkasumas immoo nyaaras jechuudha. Keenya kana kan rabbi akkatti bareecheen uume kana dhiisne ofii keenya sirreeffachuu akkasuma qalamiiwwan garagaraa dibuu rifeensa keenya saaluma saniin tottolchuu bira darbinee waa hedduu qaama keenya irratti raawwanna keessas akkasuma jechuudha. Kana keessa immootu warroonni keessa hin beekne akkuma obboleettii keenya kana ta'uu danda'u. Kan keessa beekan immootu seeraan akka inni yeroo isaa fixatee fi yeroo isaa hin fixatin laalee itti fayyadamuu dhabuu danda'a. Mee laala ijuu baddeeti jirti jechuudha. Inni bareennaa keessa yoo bushaan baay'ee nama gaddisiisa. Uumaa rabbii kanaatiinis mormuun immoo baay'ee nama sheemidha jechuudha. Akka kootititti kanuma rabbiin nuuf kenne kana dhiqannee bareeffannee yoo deemne dhiqachuun filachuun tolfachuun akka kiyyatti ana akka kootititti cubbuu miti jedhee yaada. Garuu immoo waan rabbiin keenya nuuf uume irratti inta jedheetuma inni nu uume miti waanuma keenya yoo fayyadamne homaan rakkoo qaba kan jedhu anaaf gaafidha. Keessa darbanii warroonni ija baasanii ija ofitti ija biraa jijjiirratan ni jiru jechuudha. Akkasumas immoo ija kanarra waan wayii kan godhatan amma araboota warroota adii kana gaafa laallu iji isaanii keessatti akka ija saree wayii jirti jechuudha.
das nama jirtu akka keenya kana iji gurraacha'ee agartuun isaa gurraachi kun hin gurraacha'u keessatti jechuudha. Akka ija saree wayii asirra godhatu jechuudha. Ani kanan argee ija kanarra godhatu bakka gurraachaa kana godhatu jechuudha. Immoo ati sirrii naan uumne jedhanii rabbii waaqa tokkichaan isa akkana bareechin uume kanaan mormuudha. Kanaafuu obboleewwan keenya wantoota akkanaa kanarraa of eegaa. Nyaara sirreeffachuun kun nyaarri keenya bareedee nuuf uume rabbu akkanatti bareechee kan nu uume kana nu dhaqne hin bareednaa keessa immoo of busheechina jechuudha. Keessattuu warroonni hin beekne amma micayyoon tun beektee osoo ta'e yookaan immoo laaltee osoo ta'e akkanan taatu turte garuu waan hin laalineef miidhamtee jirti jechuudha. Obboleettiin keenya kun ija ishii dhabdeerti jechuudha. Kanaaf warroonni hin beekne amma boodatti waan akkanaa kana hin godhannaa. Nyaara kiyyallee na sirreeffadhaa, hidhii kiyyallee nan bareeffadhaa, dabbasaa kiyyallee na sirreeffadhaa, waan garagaraan itti qaxxaladhaa yoo jettanii kan yaaddan ta'e sirritti hubadhaatu laalaa jechuudha. Tariiqa isaa yookaan immoo guyyaa isaa irra darbe moo irra hin darbine akkuma ishiin jette cheekii gootanii fayyadamuu qabdu jechuudha. Warroonni fayyadamnaa bakka bareedina rabbinaa kenna irratti nan dabaladhaanis yoo jettanii kan yaaddan ta'e laalaa sirritti akka isin hin miine isin jechuun barbaada. Gorsi koo kana obboleettiin keenyas ka shamarran akka hin miidhamneefidha kan gadi baatee ija ishii kanaan bareedina ishii kanaan bareeduufis akka inni taate kan dubbatte haa namni irraa baratuuf yookaan immoo haa namni irraa deebi'uuf yookaan warri hojjetachuus barbaadu sun duraan dursee hinnaadhaan yemma ishiin hinnaadhaan tolfattee hinnaa kana tariiqa isaa yookaan immootu guyyaa isaa laaluu qabu kan jedhu jechuudha. Kan ishii isin dabarsite walumaa galatti nuuf dabarsite shamarroota jiranii fi miidhaa irraa baraarudha. Namni tokko gaafa miidhamee ariita waan tokkoon waan san immoo nu godhuu hin qabnu nus akkas taana jennee waan yaannuuf hin goonu. Hamma tokko irraa of eeggadhaaf obboleettiin keenya kana nuuf qoodde kana fakkaata. Obboleewwan keenya horaa bulaa deebanaa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Viidiyoo keenya immoo laayik sheer gochuun nu jajjabeessaa isiniin jennaa. Turtii gaarii.